mootummaan Itoophiyaa amma Abiy Ahmed oppodiyoon hiriira Oromiyaa keessa waan kaleessa wayyaaneen dalayde seenaa kaleessaa wayyaanee gadi baasanii akka waa wayyaaneen kophaa isiititti uummata keenya ajjeefte akka isiin kophaa isiititti uummata keenya miite waan san bifa haara waan kophaa isaaniititti wayyaanee qofa maqaa balleessuudhaaf waan isaan godhaa jiran hiriira har'a waamame irratti kanaa wal qabsiisee oppodiyoon maan nu gootee fi wayyaaneen maan nu gootee wal bira qabnee ilaaluun nurra jira laa martuu xilaata kenna dhugaa sitti mala oppodiyoonis wayyaaneenis nu garuu madaaluu qabna ka oppodiyoon haga dhufte maan nu goote Abiyyiin Ahmed jechuu Tigraay gaafa waggaa 27 biyya bulchite haga maan nu goote kana wal bira qabdanii madaaltanii falli kiyya maali jettee fala kee lafa kaachuu qabda. Oromoo sitti madagay nuti Tigraay deeggaraa hin jirru siyaasa dalagaa jirra namni siyaasa dalagu wanni si barbaachisa kanarratti ijoolleen baay'een keessaan na barreessitanii burjaa jahaa jirtan ilmaan Oromoo jechuudha. Wayyaaneen dhufte sirri deebi'aa jirti wayyaaneen eessaaf deemaa jirti aangoof deemaa jirti kana namni kamuyyuu isin dhoysuun barbaachisu dhugaan jirtu tana aangoo qabachuu deemaa jiran malee dachii isaanii deeffachuufi miti lafa isaanii deeffachuufi miti ummata isaanii kabachiisanii jiran har'a daseen dachii isaaniitii miti fakkeenya magaalonni amma isaan qabatan kunniin asii ka'anii amma eessa jiran walloo kamisee bira kutanii magaalaa meeqa deemaa jiran maaliif akkana deeman isaan Finfinnee galuu irraa abduuba deebi'uu needhan ufduuba akkana saakuu takka dhugaa jirtu sinitti maan walii sheer godha waan qunna garii qabu walitti himnee bakka nutti dhiite bulla jedhan siigalee Oromoo dhugaa jirtu siif himuu dhufeen haqa jirtu qoch waan si baasu lafa sii kaa'uu dhufe kanaan wal qabsiisee as keessa yoo jiraattan qeerroon biyya Jarman guyyaan borii guyyaa keessanii guyyaa dhalootaa keessan lammaffaadha deeggarsa waraana adda bilisummaa Oromootiif godhamu Nuurambarg irratti nam tokko akka nafne asumaan ergaa kana isinii dabarsuu barbaada hundi keessan Oromoon achirratti hirmaadhaa qophii ajaa'ibaatu jira achirratti akka dhiyaattan isiniin jedha jalqaba eessarraa isinii jammara hiriira kana qunna garii goonee mata bootaan kenninuuf dubbii jabduun eessa dubbii Tigraayii fi dubbii Oromooti tanarraa isinii kaanaka dubbii ijoo dhagaysitti himaa ummanni keenya ummanni walloo yeroodhaaf diroonii rukutamaa jira rakkoon takka illee hin jirtu hin injifata diroonii isaaniis ni injifata xayyaaras ni injifata Abiyyiin Ahmed guyyaa kaleessa daa'imman 30 fixe ijoollee walloo ilmaan qaqqaalii dhaloota qubee lafaa dhufaa jiru nama 30 xayyaara isaatiin barbadeesse eenyuun kana godhaa jiru Abiy Ahmed waraanatu isaan lolaa jira moo ijoollee sabiyyii masgiida dura taphattu rashana ilmi namaa jedhana wayyaaneen bara akkanatti addabaabayii irratti ijoollee daa'imman akkanatti rashanneer zabana sanitti illee namni aangoo wayyaanee jala taa'ee feesbuuka cufaa ture Abiy Ahmed Shimallis Abdiisaa fa'a awwaluu simee fa'a alamuu simee nama jedhu awwaluu abdii Muttaar Kadiir Asteer Maammoo jara kanniini kaleessa ka ummata Oromoo ficcisiisaa ture gaafa irreecha irratti ummata keenya boolla takkatti jarri gadi guurtu Abiyyiin gizee takka gadi bahee dubbate hin dubbanne har'a namni ijoollee teenna wallotti xayyaaraan rukutaa jiru eenyuuni Abiy Ahmed laal Oromoo kam filatta Abiy Ahmedaan Oromoodha jedhee Oromoo xayyaaraan dirooniidhaan butuchaa jiru filatta immoo aangoo teessan ofii dhuunfattanii akka Oromootitti uftaatanii jiraattan dheengadda isinitti himee ture marroon ummata Oromoo jedhe isin namni martuu isinii firumaa isiniin jee bara dhageeffadhaa isinitti himaa jecha marroo yoo isinii fuudite anasitti isin waameetiniin ofii keessanii dhuftanii na waliin taa'aa jirtanii jee walgayii geggeessaa jirraa jee kabiraallee dhufee walitti si qabaa jedhe sawwalillee walgayii geggeessitaa jedhe maaliif ta'a xilaanni kee kamii firri kee kamii bilisummaa barbaadda dhugaa jala deemi haqa qabadhu nama bilisummaa sii fidu jala deemi yoo taayyeelleen dhufee asuma walitti qabee walgayii si teessise yoo gaafa Tigraay dhuftellee waluma si qabanii walgayii si teessisan yoo gaafa waraanni adda bilisummaa Oromoollee dhufee walgayii si teessise bilisummaan ati barbaaddu kamii yaa Oromoo dhugaa adda baafadhu dhugaa adda baafadhu nuti Tigraayiin kaleessa kafalminee aangorraa kaafneef adeebitee lammaffaa aangoo dhuftuufi miti kaleessallee namni Tigraay injifate nuyi qeerroo fi qarreedha warri kaleessa Tigraay injifate hundi isaa mana hidhaa jira hundi isaa Oromoo hayyuu meeqas irraa hidhame jecha ka dubbiin isaa takkattiin si qubsitu ka jechi takkattiin si qubsu hayyuu meeqa mana hidhaa jira kana Tigraaytu hidhe Abiy Ahmedtu hidhe ummata keenya walloo jajjabinna isin hawwina isin ummata xiiqiiti ummata gadhee fi yartuu gadi hin jenne
ummata mataa gadi hin qabanne dirooniin isin dha'ee xayyaaraan isin dha'ee gadheen Abiy Ahmed jala deemtu galma Abiyyi gahuu hin dandeessu. Abiyyi lubbuun keessaa bahuudhaaf dhidhiitataa jira. Duubarra isinitti deebi'a waa'ee ajandaa Abiy Ahmed. Tawaa'ee Tigraay fi waraana adda bilisummaa Oromoo isinitti hima. Waan amma isin jedhaa jirtan irratti jechuudha. Tigreen Finfinnee seenuuf deemaa jirti. Kana namni mormu jirtanii hin jirtan. Tayyib akkam gootan? Falli maali? Tigraay Finfinnee seenaa jirti. Alamuun simee ummata walitti qabee achitti itti taphata. Waraanni adda bilisummaa Oromoo oppodiyoon kama isin ajjeesaa jirtu kamaayyuu keessanidhaa jirtu kottaan waliin dhaabadhaa siin jee marroom achi dhaabatee sitti iyya. Ati haasaa marroon dhagaattu haasaa Oromoo waraana adda bilisummaa Oromoo dhagaattu as garagaltee natti bootta. Tigree dhufte Finfinnee seente Finfinnee seenuu miti Finfinnee bira seente boota isiin dhayxu yoo jiraatte haa dhayxu. Dadhabbina keessani kun Oromoo dhugaasii fi maan. Finfinnee bira taranii bakki dhaqa yoo jiraate haa dhayxu Tigreen ifaajjeetii bar. Dhiiga isiitiin deemaa jirti bar. Dhiigaan sararaa jirti bar. Nuti kasiin jedhaa jirru bilisummaa yoo barbaadde woboo waliin dhaabadhu siin jenne hin barbaaduu bilisummaa jechaa jirtaami. San jechaa jirtanii miise. Tayyib ummanni har'a isin ajjeesaa jiru eenyuti Jawaar eenyuti jedhan. Hacaaluu eenyutu ajjeese. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa eenyuti Jaal Abdii Raggaasaa eenyuti. Artistoota Oromoo Saamu'eel Wandimmoo Oromoo kumaatama kana maaltu mana hidhaatti guure. Nama kana jala dhaabattanii gadi baatanii fi Tigreen Finfinnee seente inshaallah edana yoo seente hoo edana sa'aatii anammas taa'ee haasa'u kana Tigree yoo Finfinnee seente rakkoo Tigreetii miti sun. Bilisummaa barbaada jee amartisaa bilisummaa barbaada marroon bilisummaan dhugaa labire jirti koottuu siin jaa dhayxee ittiin dabalamtu alamuun simee birrii lamaa sadii si kennee olii gassi adee akkanatti dhayxee daangaa Tigraay dhayxee achitti duuta gaafa kaanii na komatta Tigraay deebite fi Finfinnee bira kuttee bakka dandeette haa dhaytu babbiqaatu nokko. Waree akka kenna teettee wareessitu bara. Tigraay Finfinnee dhufte hayyuu ummarti ummata mataan dhuufe yaaki. Tigraay jalana yartuuf gamtuu Abiy Ahmed buqqisaa jirti. Tolatti deemaan jirtu. Magaalaa takkattii keessaa waraana Abiy Ahmed baasuudhaaf bar ilmoo Tigraay yoo diqqaate 10,000 20,000 gabbaraa deemaa jirti bar. Dhalataa Tigraay 10,000 15,000 waan jararraa namni du'u sitti hin fakkaatumi. Hayyanatiya. Tigraay irraa namni du'aan jiru saa. Akka isin fakkaatami wallahi billahi dasee qabachuudhaaf lubbuu ilmoo Tigraay meeqatutti dhume kana quba qabaadhu Oromoo waqasaban billahi dhugaasii mala warri waa'ee Tigraay fi Tigraay Finfinnee deebi'aa jirtiif dubbattu rakkoo keeti marroon Oromiyaa keessa taa'ee bar jarana yaa ummata Oromoo akkamitti isin gorsina rabbii keessatti jedha yaa ummata gana baay'atu yaa ummata Oromoo akkam goonee isin gorsina akkamitti dubbii isin liqimsiifna Tigraay Aangotti yoo qabatte bilisa sin baaftu quba uddutti sinayti natu sitti ma. Wallahi sitti malaale. Dhugaa jirtu dubbanna. Tigraay yoo aangotti deebite funyaan kan akkana si micciirti. Jaalattee jibbite. Funyaan kan akkanatti leelele. Argite? Siif jecha lakki ilmoo fi dhiigatti gabbartee fiigaa jirti jedhe. Oromoo bilisa baasuuf deemti. Gowwaa. Nuti Abiy Ahmed irraa bu'aan arganne. Jara dhugaa sitti maan. Tigraay yoo deebite diroonii Abiy Ahmed cabsitee dhufte, taankii Abiy Ahmed cabsitee dhufte, faannoo cabsitee dhufte, liyyuu haayilii Amaaraa cabsitee dhufte, liyyuu haayilii Sumaalee cabsitee dhufte, fakkeessitu odeessitu. Oduun dhiiftu ati yoomu ta Umar Suleeman jedheen sani Oromoo ati odeessitee fixuu didde. Jaalmarroon deengadda haasaa bichaadhaan nu jedhe. Haafa oduu bichaadhaan nu jedhe. Tigraay matfii Abiyyi dura dhaabattee, diroonii Abiyyi dura dhaabattee, taankii Abiyyi dura dhaabattee, saaruqa Abiyyi dura dhaabattee, xayyaara garaagaraa naa inni itti roobsu dura dhaabattee ilmoo isaanii akkana karattafanii akka shunkurtiititti Finfinnee seenii deemaa jiran. Sibili soomsiti wallahi funyaan sirraa murti Tigreen. Funyaan kana natu siifi mala. Funyaan sirraa murtee gatti bar. Tigreen akkanatti gubata kana keessa dhuftee aangoo qabattee wayyaa miskiina rabbi. Akkamii yaaddan isin? An dhugaa sitti makunu. Dhugaa jirtu sitti ma Tigraay yoo aangootti baate bilisa sin baaftu waan kaleessa si goote irrallee. Uummata ulfinna hin jaalanneefi Oromoon. Kaleessa maal isiniin jedhe Jawaar. Jawaariin mana hidhaa keettanii teettanii bar isin Oromoo. Salphinni kana caale jira. Baqqalaa Garbaa mana hidhaa keettee bilisummaa barbaaddaa barate Oromoo. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa hiitee bilisummaa barbaaddaa bara Oromooti. Oromoo ufitti aari uf komadhu. Namni manatti bilisummaa sii fidu hin jiru. Ayyayyayya qamadii tee qotadhu bilisummaa soqi. Garbuu lafaa yaasta. Qottee ati qamadii manatti ol tuulte bilisummaa barbaadda bakka. Tigraay dhufte Finfinnee seente. Tigraay lakki dansiin seenaa jirti Finfinnee. Aspaaltii aftanii fi osoo nam tokko irraan du'in koottaa jettanii.
obboleessoo Tigraayin wanni isiin rangayin hin jiru rakkoon isiin mudatin hin jiru ani sitti majala sarare warri gaafii na gaafattanii Tigraay yoo aangootti deebite maan nu gooti funyaan sirraa murti quba qabaadhu funyaan futtee sirraa murtee gatti namni Tigraay aangootti na baasti na biliseensi wallaahi gowwaan si caala hin jiru dhugaa sitti ma Oromoo Tigraay bilisa si baasuuf miti ummata isaa bilisa baasuuf deemaa jira Tigraay si galee waliin tokko xilaanni kenna tokko jennee walii galle malee bilisa nu baasin jenneen Tigraayin obboleessoo marroonis akkas hin jenneen nutu samitti sin dhaye warra Tigraayitu bilisa nu baasa jettanii eeytan samitti sin laxxafne Tigraay sin bilisoomsu walii galteen Tigraayii fi waraana adda bilisummaa Oromoo maa inni kana hubadhaa dura xilaanni kenna guddichi tokko xilaata kana cabsuudhaaf walii galan si galaami yoo humna qabaate abbaa humna qabaatutu aangoo fudhachuudhaaf deema sitti maal dhugaa jirtu waraanu adda bilisummaa Oromootii fi Tigraay keessaayyuu abbaa irra caalatti dandeettii qabutu mootummaa Itoophiyaa ta'eetiin biyya sayyoo ka bulchellee bulchu nama dandeettii qabu fudhachuudhaaf deema jarana Oromoof hin gowwoomsin namni ifaajee tola sii kennu hin jiru ati yoo dalay dubirrii ta'e dalagaa gadi baatee dalagattaami hin dalagattaniimi Oromoo namni amma lalaalaa jirtan kun martiin dalagattuumi hujii qabdaniini ati dalagattee wayita jettu birrii kee naa kennuu barbaadda mallaqa kee ka dalagatte ufii keetii ittiin makiinaa gaarii bitattee mana gaarii bitattee uffata gaarii ittiin bitattee jireenya kee fataa ittiin gootee ittiin bashannantamoo birrii dalaydee naa kennita bari isin amma akkas jechaa jirtani Tigraay hin qabsaa'ii lubbuu ta'e laqii nama kee ajjeesi beelessi lafarraa dhabamsiisi booddee ana aangotti na miskiina rabbi tokko maal jedha beeyta Jawaarii inni dhaagabbaasee mootummaa Itoophiyaa godhuudhaaf ta'a gowwaan akkasii sun nama baay'ee jira jarana ufin gowwoomsina Jawaarii illee aangoo ka kennu yoo ka bilisoomnu taate waraana adda bilisummaa Oromoo qofa aangoon takka kara oppodiyootii fi kara Tigreetii illee Jawaarii kennamtu hin jirtu taanaa jala sararee siif hima har'ala jala sararee warri gadi baasee Jawaarii muummicha ministeeraa godhuu yaaddu hin jiru suni tasumallee yaadin wallaahi billaahi ani dhugaarraa hin dabu Oromoo fudhachuu baattu dhiisi warri Jawaarii dhaabee mootummaa Itoophiyaa ta'a jettu inumaan zuuriin sun hin jirtu habiibii akkamii yaada sila gaafii akkamii nama gaafattan isin Tigraay bilisummaa sii fiddii taa'ee callisi ati akkatti luka saqqalii shaaworii dhiqadhu duushee ummanni kun nyaatee hin dhuguu barra kubbaayyaa amma bishaaniin bunaan dhugaa jiru kana dhugaa hin jiru ummanni Tigraay bilisa si baasuufi miti ka deemaa jiru ummata isaa bilisa baasee akka kaleessaa sanitti maqalee warqii godhuudhaaf deemaa jiran si galaami Oromiyaa keessaa buna baasanii garbuu baasanii xaafii baasanii maqalee warqii godhuudhaaf deemaa jiran bunni kee Oromiyaa keessaa akka hin baane yoo barbaadde taayyee danda'a gurra isaa lamaan qabdee salsalataan hiitee marroo kennuudha yoo akka bunni Oromiyaa keessaa hin baane barbaadde addisuu haraggaa salsalataan hiitee gurra isaa qabdee marrootti kennuudha bilisummaa barbaadda taanaan kana godhi yookaan Tigraay deebite akkas taate Tigraay tolaa miti ka dhufaa jirtu abbaan fedhe dhaabuu hin danda'u sitti maan namni fedhe abbaa feetan gootan hin dhaabdan dandeessanii hin qabatan aangootti isin deebi'an akkanatti akka isin waraana adda bilisummaa Oromoo jala hiriiruu diddanii fakkeessituma oduma bichaa ooftan kanatti tasuma yaadiin gadi baatanii isinumatti ammallee isin waliin ammoo irra deebineen iyyinu beeka dhugaa jirtu isinitti maa hagana isiniif jecha gubannee Oromoo saantimii takkan buddu'an bilisummaa keessaniif iyyaa jirra marroo jalatti hiriira asmaraan jiru gurbaan kun Oromiyaa keessa jira dhaqii jalatti hiriiri dhaqii jalatti Tigraay Kusummak jechuuf illee taatu astaghfirullah wallahi billahi ibiddan naqabata yoo ummata keenya kana laalu waan jedhu wallaala dhugaasii fi maan sababiin isaa maali beeytanii Oromoo Tigraay bilisa nu baasuu deemaa jirtu bilisa baasuu deemaa jirti nuti waraana qabna waraanni kenneen waraana adda bilisummaa Oromooti wallahi billahi aangoon Jawaar yoo ka dhufu taate karaa waraana adda bilisummaa Oromootiin dhufa sadiin gara kaanitti Tigraay somaan hungootu abadan kuni soba Tigraay ammoo anaaf sii miti ka deebisaa jiru hujiidhaan deebi'aa jiran ifaajanii wareegamanii nama irraa dhume Abiyyi gaafadha nama meeqa Tigraay irraa dhume sitti ma inni Biraanuu Juulaa gaafadhu nama meeqa dhume Baacaa Dabalee gaafadhu nama meeqa dhume magaalaa biraatti dhiisi Kombolchaaf Dasee irratti dhalattoota Tigraay meeqatu wareegamee gaafadha kana mara wareeganii aangoo naa kennani ka jettu wallahi ati nama taatee uumamte malee namummaan kee naaqisa sin jedha laala nama taatee uumamte malee namummaan kee naaqisa eenyummaanuu ifaajee tola sin nyaachisu eenyummaan abbaa eenyuutu tasumallee hin yaadin tasuma namni dhiiga ifiitiin ka'ee aangoo argatee aangoo sii dabarsu hin jiru habiibi hin gowwoomin dhiiga ufiitiin
dhiiga isaa gannaqee namni fuudhee aangoo sii kennu hin jiru. Amma waan takka godha. Tigraayin akka Oromiyaan seenne barbaadduufi poolisiin Oromiyaa waamicha kenna fudhattanii waraana adda bilisummaa Oromootiin makamaa jirtan baga gammanne baga gammaddan kana hojiin dalagamuu qabu. Tigraay Oromiyaa akkan seenne yoo barbaanne kana godhuudha allaqee. Saliin gara kaanitti Shimallis Abdiisaa jalatti teessoo qabaa. Addisuu Araggaa jalatti teessoo qabaa. Ka Oromiyaadhaaf falmu hayyuu akka Jawaar Oromoodhaaf falmu hidhatti qaraaqaraa. Koloneel Gammachuu ayyaana Oromoodhaaf dubbatu hidhatti qaraaqaraa. Nama waa'ee Oromoo dubbatu kan achitti jim godhaa. Itoophiyaa Amaaraa deebifna jedhanii uummata Amaaraa qabatanii isaan achitti isin waliin dhaabattanii Tigreen hin dhuftu yoo isin jettan deebitee ammoo aangootti dhufti jettee yoo kuni anaa miti rakkoo keeti. Anaa qayyirtu siifi mala. Argitee dubbii qulqulluu tana fudhattu Tigraay bilisa si baasuu deemaan jirtu wanti siifi ma. Bilisa kasi baasu marroodha. Bilisa kasi baasu Gammachuu Abbooyyeeti. Bilisa ka baasu waraana adda bilisummaa Oromoo woboo isa jedhamu kana Oromoo ka bilisa baasu. Gaafni nu bilisa baane gaafa ABO'n aangoo qabate qofa jaalattee jibbite. Achi booda hinjifannoodhaan gaafa waraanni adda bilisummaa Oromoo Oromiyaa to'ate qofa Oromoon bilisoomte ka jedhamu yookaan yoo Tigraay Finfinnee irra seentee borfuule jijjiirachuu dandeessi. Dadhabbina keessani Oromoo marroolleen komatin woboo sin komatin waraana adda bilisummaa Oromoo sin komatin isintu ufta'uu dide isintu ufta'uu dide Oromoo ufta'uu dide ufta'uu dide akkamsi goona duuba ufta'i. من أين تزبنوا؟ والله بالله هم تكنا تقرأ الدفاجرتي إن شاء الله تنا يوسنتو هرب من بالناس أنت بقى فولا يوسين جيرته دت أبنا كيسني مرروزين كوماتين وبوزين كوماتين أمني مرتو سويسينك وران أمة تقرأي وران أدب لسما أرومو جلت تيرتني سلاون أروميا تقرأ زين توف تكنجرو أصو إسين أرومو نندي كتان كلا توكو هرارجين بالي أرسين شوان سلالة جمة ولقة Guji Borana Oromo Kutakut Atoko. Oso Warana kana tumsitani. Asini sintaya kabatani Jawari hitani. Zannat awali. Birri argatanka. Junta kabartani. Juntan de ajiretani okani wet. Akkanatti watakka ila dhugaasitti baale. Shimallis Abdiisaa isin qabatanii bira ta'ettan kana dhagaisitti maal. Shimallis Abdiisaa isin irra qabatanii bira ta'ettan kana. Taayyee danda'a kana. Addisuu Araggaa kana wallahi yoo Tigreen gurra kanan qabin yoo Oromoo isin waraana adda bilisummaa Oromoo jala hiriiruu diddan dhagaisitti maan nuti uf duuba deebuudhaaf hin taanu Tigraay tumsaa hin jirru nuti humna keenna wal daggafnee xilaata guddicha cabsinaaf Tigraay waliin walii galle malee Tigraay nun bilisoomsitu isin bilisoomsinallee nun hin jenne takka hin jenne isaanis akkasis atis yoo bilisummaa jararra eeyde haywaan jedhamtala beellada keessatti ramadamta jechuu kiyya hin jiru sun. والله ستي ماني فالمتو أبي أحمدي ديغرا ورانا دبل سما أورومو تيجي ولي قلتي تقراي ديغرو تقراي بلسا نمبافتو أبيبي والله بالله ستي مالا فين ناس انت تسر رقت تفول جيجيرا شومير كقبتي دتبنا ينو تقافسا دتبنا ينو تي دتبنا مروتي نو خرابا نفسي جنة دي مرو خرابا يتي دبلمي أورومو ميقاتي كتا كولا توكو كيسا نما ميقات Lakka waraana kana jala hiriira waraanni isinii ta'u kana Shimallis homaa isiniin godhu Addisuu homaa isiniin godhu Taayyeen homaa isiniin godhu Abiyyiin Ahmadiis homaa isiniin godhu yoo nu isiniin jennu hin diddan gaafa Tigreen dhuftoo dhufaarti maal akkam goona yoo deebite akkuma kaleessaa si gooti waan takka diqqishuu isii fooyyee fiduu dandeessi sanirra garuu aangoo irratti nam tokko aangootti bu'uu hin danda'u abbaan fedhe sitti himaa jala sararee kan namni fedhe lola beeyti dhiiga nayxee dhufte dhiiga gassi naquu bichaasin jechuu kiyya. Taphatte akka Abiy Ahmeditti lafaan arganne jarri la. Abiy Ahmedi ka akkanatti dabtara itti kennanii hojii dabtara itti kennanii dabtara akkana itti kennanii aangootti fayyadamuu wallaalee Oromoo gatee badhee darbee faannoo Amaaraa qabatee har'a qileetti nu naqaa jira jechuu kiyya. Nuti qaata qilee seenne warri qileen seenii qilee seenuuf deemta nama. Isinii galee nuti qilee jirna bar nu qilee keessa jirra. Ila laal nama na duuba jiru kanatu qilee jira. Gammachuu ayyaanaatu qilee jira. Abdii Raggaasaatu qilee jira. Koloneel Gammachuu ayyaana gootota Oromoo sanii yoo yaadadhu ani gara kiyyaa qilee keessa jira. Warri qileen seenillee qilee seenuudhaaf guyyaa eeggatan. Qileen teessan ammoo teenna caala gaffagaatti. Oppodiyoo. Fudhadhu Oromoo. Dadhabbinni keessani. Tigraay aangoo yoo qabatte bilisa nuun baaftu. Nu miidhuu dandeessi. Nu miidhuu dhabuu dandeessi. Sayyaroon adda nuu baafti. Walumaa galatti aangoo irratti abadan tasumallee namni tokko aangoo yaadu. Yoo isin
bilisummaa ka barbaadan taate Oromoo. Oppodiyoo gabbaruu kana dhiiftanii oppodiyoo jala wit jechuu dhiiftanii garaa qulqulluudhaan gadi baatanii biyyas bulchuu hin dandeenye kaleessallee nu miitanii hayyuu Oromoon qabullee niitanii Tigreen deebi'aa jirti jedhaatiniin gadi ba'aa jara dura dhaabadha. Poolisiin Oromiyaa kana godha. Gaafa san Tigraay naannoo Amaaraa keessaa baatee Finfinneen seentu. Dhumate. Oromoon hundi woboo jala hiriire. Oromoon hundi waraana adda bilisummaa Oromoo ta'e. Poolisiin Oromiyaa waraana adda bilisummaa Oromoo ta'e. Shiftaa akka taayee danda'a tanniin akka Shimallis Abdiisaa. Jannata galuu barbaada Shimallis. Jannata galuu barbaada jannata. Kaleessa galgala haasaa isaa dhaggeeffattanii. Jannata galuu barbaannaa juntaan jannata hin galu jedha. Jannata galaa amma Shimallis Abdiisaa jiran. Nama jannata fakkaata. San rabbitu beeka. Inni garuu gara isaatti jannata galuudhaaf waa'ee jannataaf azaaba haasa. Jara kana jannataaf azaaba isin galchanii ta'a alaala akkasumatti. Callaatumaan. Malaala. Gaafa Tigreen dhufte hoo nu komadha. Uf komadhu. An dhugaa jirtu sitti maa jira. Tigree yoo dhufte bilisa sin baaftu. Kaballaaf dhiitoon si bulchite akkuma kaleessa. Munkiin diqqoo isii jijjiirama kana keessatti nu waliin taaggaltan jedhanii garaa sii laafuu danda'a. Walumaa galatti dhagaisitti maal. Bilisummaan Tigreen nuuf iddoo hin jirtu Oromoo. Wassoowwan hin barbaachisu ka. Tigraay deeggaruun rakkoo takka illee hin qabu. Uummanni Tigraay dhufuun rakkoo takka illee hin qabu. Injifannoo isaanii himuun rakkoo takka illee hin qabu. Garuu bilisa nu baasuuf deemaa jira. Maaliif Abiy Ahmed nu gabroose Tigreen bilisa nu baafti. Kanuti ifaajee kennaan aangoo itti kennine Shimallis Abdiisaatu nu gabroomse ka ambaaf dattaawati. Keemaa bu'aa siin buusin. Mee Oromoo deebii tana naa deebisaa bilisiginnaa keessa. Tigraay bilisa nu baafti warri jettan. Abiyyiin ammaa bilisa isin hin baasin. Maa Amaaratti isin gurgurate. Kanaafuu Tigraay sabaanuu wal adda. Abiyyiin Ahmed ilma Oromooti jettanii tokko isaaf jecha jala deemeen arrabsa. Ilma Oromooti Abiyyiin. Ammoo gaafa Abiyyi humnaan jarri dhufanii aangorraa kaasan Tigraay ammoo bilisa isin baafti. Akkamiin yaaddan rabbi jedha. Keessan ka Oromoo jettanii isin jala yaatan. Ka isin isaaf jecha galgalaa ganama na arrabsitan. Ka isin isaaf jecha galgalaa ganama na diqqeessitan. Wanni anaasa'u kuni dhugaadha garuu isinitti hin fakkaanne malee. Dhaga ishiif himaan. Abiyyiin Ahmed ilma Oromooti maasii godhe. Tigraay ammoo Tigraay. Jaalattu si waliin jiraatti. Jibbitu ammoo akkuma kaleessaa sana barbaadde sitti taphatte gaafa kaanii aangoollee lolaan namni irraa of hin jiru Tigraayin kaleessallee yoo ka yaadattan taate. Lolaanii miti Tigraay ka aangorraa ka'e. Abiyyiin Ahmed akka jalqaba aangoo fudhate daftara itti kennanis harkatti akka itti kennan aangoo lafa argateen Tigraay ammoo har'a qawweedhaan deebi'aa jirti. Kanaaf Oromoo carraan takkattiin ati qabdu waraana adda bilisummaa Oromoo deeggaruudha. Tigraay yoo deebite bilisa na baafti warra jettanii rakkoo akkasiitu jira warra jettaniif dhibbaan dhibbatti sitti maan. Tigraay dhuftee yoo Finfinnee seente eenyumattuu garaa laafuu hin dandeessu. Aangoo ofii isiitii dhuunfachuu barbaadde achi booda waraana adda bilisummaa Oromootii bakka kennuu dandeettii hoogganaa Oromootii bakka kennuu dandeettiin sun waan biraati. Sangaaf sanaa soofnaa beeka. Walii galatti Tigraay dhuftee Finfinnee seentee bilisa na baafti ka jettu uf gowwoomsaa harta malee namallee gowwoomsaan jirtuu siin jaala. Hayxi jirtu tana Tigraay yoo falmuu barbaaddan Tigraayin osoo hin taane Abiyyi Ahmed karaa qaba. Shimallis Abdiisaa karaa qaba. Addisuu Araggaa karaa qaba. Alamuu Simee karaa qaba. Jara kanatu Jawaar hidhee irra taa'aa jira. Jara kanatu Kololeel Gammachuu ayyaana hidhee irra taa'aa jira. Jara kanatu loltuu akka Jaal Abdii Raggaasaa hidhee irra taa'aa jira. Jara kanatu gootota akka Hamzaa Booranaa hidhee irra taa'aa jira. Oromoo hayyuu meeqan mana hidhaasi jira. Kanaan waliin hin dhaabbaddoon osoo wanni fedhe gale. Tigraay miti sheexaana dhufe Abiyyi Ahmed aangorraa kaasa malee. Osoo hayyoonni Oromoo ilmaan Oromoo kumaatamaan dhumte. Hacaaluu Hundeessaa inuman ganne gumaa Hacaaluu Hundeessaa oppodiyoo irraa ni kafalanna. Dirqama kenna kun. Kanaaf Oromoon qalbii qabdu. Woboo jalatti hiriira. Poolisiin Oromiyaa woboo jalatti hiriira. Oppodiyoon lammaffaa sadaffaa afuraffaa isin cabsaa jirti. Ilaalaal. Ta'uufii harka garaa jalaatiin Tigraayitti dhayxee askara taatee Oromoo ajjeesuuf dalagaa jirti. Poolisiin Oromiyaa dafiitiin waraana adda bilisummaa Oromootitti makamii dhugaan jirtu tana. Ummanni Oromoo dargaggeessi Oromoo Oromiyaa hunda keessa jirtan hiriira amma jarri isin waamaa jiru kana falmitti jijjiirtanii biltsiginnaan ofirraa kaastanii waraanni keessan tokkochi waraanni adda bilisummaa Oromiyaa hunda keessa dhuunfatee jira. Finfinnee seenuuf deemaa jira. Karaa banaa fi Tigraay dura waraanni adda bilisummaa Oromoo Finfinnee haa seenu. Dafa. Kanarratti dalagaa. Waraana adda bilisummaa Oromooti karaa banaatiin Finfinnee seenee Finfinnee haa dhuunfatu. Gaafa sawwanni waa'ee Tigraay haasofsiisu hin jiru. Finfinnee teena dhuunfanne nam tokko kallattii takkaan Oromiyaa seenuu hin danda'u. Gaafa san warra biyya keessa jiruu miti ka biyya alaa jirrullee hin qalla. Jijjiirama bu'aa qabdu waan ta'eef. Oromoon hundi woboo yoo ta'e diiyaasporaallee galuudhaaf qophii dhugaasii fi malaa. Siigalee jijjiirama dhugaa woboo waliin dhaabachuudhaaf namni kamuuf duuba jedhu hin jiru. Hin jiru.
Oppodiyoo basaastuu tanan seeyid waraanni adda bilisummaa Oromoo gaafa Finfinnee dhuunfate hundi isaa hin gala hundi isaa kallattiidhaan dimbara dhaabate Oromoon marti daangaa tiyyan ceeyin jedhee falmaa jechuudha. Kana ra'oo godhuu barbaaddan nutti argisiisa Oromoo ol ka'a hi'i jedhaani Oppodiyoodhaan hi'i kaleessallee nu fixaa turtan har'allee osoma isin kijibdan Tigreen deebitee aangoo qabachuu jirti jedhaani ofirraa karaa qaba. Waraana adda bilisummaa Oromooti tumsaa akka waraana adda bilisummaa Oromoo hatattaman Finfinnee seenu godha. Yoo kana godhuu baattan taate Tigraay anaafsii illee mari'atteetii miti ka dhufaa jirtu. Xilaana waraana Abiy Ahmed akkanatti ashangulliitii gootee karaa irratti gacciciibsaa deemaa jirti bar. Waraana Abiy Ahmed akka ashangulliitii kuwaasii kana ittiin taphataa deemaa jirti bar. Tola deemaan jirtu kanaafuyyuu wanti godhuu isin dandeessan takkattiin poolisii Oromiyaatiin walii galtanii qeerroof qarree walii galtanii waraana adda bilisummaa Oromoon wajjin tokko ta'uudhaan Oppodiyoo hidhattoonni hidhanii Oromiyaa dhuunfachuudha bakka. Hatattamaan kanarra dalagaa isiniin jedha Abiyyiin Ahmed kufe dhugaan jirtu tana. Kufuu isaa namni hin amanne. In argita qabatamaan guyyaa inni biyya san keessaa baqatu. Isinii galee gubattee jirti ilmaan himmiyyee warri Abiy Ahmedii jaalalti isaa onnee macheessite. Machaayaa jiran. Abiyyi waliin hacaaluu ajjeesanii amma ammoo Oromoo mara fixuudhaaf Tigraay jalatti Oromoon akka deebi'uuf Abiyyi deeggarra jedhan. Warra hacaaluu ajjeesee bar warri Abiyyi deeggaru martiisa. Warra hacaaluu hundeessaa ajjeese. Dhugaa jira Oromoo bifa san ilaala. Namni Abiyyi deeggaru martiisa warra hacaaluu boolla qotee awwaale. Warra Jawaar Muhammad hidhe. Jara kana waliin firooman qabu Oromoon. Jara warra kana waliin abadan dhiifamni hin jiru amma booda Oppodiyoo kaleessa sii dhiifne lammaan nu sobe. Har'a iman sobamne. Inuman sobamne. Oromiyaa miti abbaan fedhe dhufee Finfinnee fedhe haa qabatu malee nuti furmaanni guddaan waraana adda bilisummaa Oromooti. Kanatti yoo Oromoon hiriiruu dide rakkina kennaa miti. Oromootu uf gowwoomse rakkina kana Oromoon furuu qabaa. Waraana adda bilisummaa Oromoo jala hiriiraan ergaa kiyya. Waa'ee hiriira biltsiginnaa waamaa jirtu irratti dhagaye Oromoo. Jimma biyya mootii. Bilookii si godhe. Biyya mootii ta'uu isiin beekna. Bilookii si godheera. Dhaggeeffadhaa asirratti hima. Waa'ee hiriira irratti. Hiriira amma geggeeffamaa jiru. Ka biltsiginnaan amma waamaa jirtu jechuudha. Hiriirri kun hiriira maaliiti beektanii? Hiriirri amma biltsiginnaan waamaa jirtu kuni hiriira dhidhiitachuu jechuudha. Dhidhiitachuu beektu lubbuun keessaa bahuudhaaf deemti biltsiginnaa. Kanaafi hiriirri kanaan dura waamaa tura yeroo koronaa san keessa guyyarraa bu'aa takka hin buufneef hiriirri fedhe yoo waaman hiriira fedhe ummannummaan biyya Itoophiyaa keessa jiru Oromiyaa kutaa 11 osoo cufanii gadi bayani Tigraayin dhaabuu hin danda'an waraana adda bilisummaa Oromoo dhaabuu hin danda'an. Oppodiyoonoo boolla qotataa jirti. Ummata hiriira baajetti boolla qotataa jirti. Warra birriidhaan aangoo itti kennite gandarratti godinarratti magaalaa garaagaraa irraa walitti qabdeet ummata jettee jara haasofsiiftee ittiin nama gowwoomsuu barbaaddi. Abbammaan fedhe siin jaalaan warri kaleessa makiinaa 50 walitti qabdee lolatti oofte sunuu bilisa siin baafne. Hiriirri ati har'aaf bor waamtu bu'aa takka illee qabu. Kanaaf hiriira kana ajandaan godhatina Oromoo. Jarri taasifaa murannaa wit jedhaa jiran. Abiyyiin Ahmad isa dhumaa irratti feesbuuka isaatti ugguramee bara. Carraa kana dhumatee jira bara. Taraasawii ta'ee jira amma taarika ta'e Abiyyiin Ahmad. Barri isaa akkana taatee dhumatte muccul jettee Abiyyiin Ahmad amma taarika ta'ee jira bakka. Dhumatee dhugaa isinitti maan. Oromoon uf gowwoomsitu uf hin gowwoomsini. Bakka jirtan maraan marroon karra shanan cufaa isiniin jedhe karra shanan cufaa. Hiriirri kun hiriira mormii ta'uu qaba. Yaa qeerroo qalbii qabdu yaa qeerroo dheengadda Finfinnee keessa teettee marroo koona waam turee jette eessa jirta reerra. Eessa jirtan qeerroon sun. Gizeen teessan amma hiriira ofiisii waamtee Oppodiyoon gizee kana karaa bakka jiruun cufa. Karaan tokkocha akka hin dalayne godha. Waraana adda bilisummaa Oromootitti karaa banaa fi akka waraana adda bilisummaa Oromoo hatattamaan Finfinnee to'atu godha. Isiniyyuu taatee jirti. Biltsiginnaan kufte. Oppodiyoon kufte. Oppodiyoon yoo dhabamte. Oromiyaan bilisoomte. Gaafsan maaliin bakka buuti Oromiyaan? Waraana adda bilisummaa Oromootiin bakka buuti jechuudha. Argitee tana namni barbaaddu dalagi. Hiriira amma waamaa jiran kanarratti kallattii hundaan Oromoo waliigaltee gootanii qeerroon hayyoonni Oromoo illee pilaanii baaftanii hiriirri kun akka hiriira mormiitti jijjiiramu. Karaan kallattii kamiinuu akka cufamu kanarra dalaguun dirqama keessani. Boora'u malee hin qulqullaa'u. Oppodiyoon osoma akkatti teettu deebistee Tigree aangoo irratti deebistee ta'uufiitii biyyaa baqachuudhaaf dalagaa jirti. Oromoon ammoo lammaffaa gabrummaan barbaadu. Nuti Tigraay akka Finfinnee
Kanaafuyyuu woboo jalatti hiriira carraa rabbi godhee jarri isinii waaman kana gara lolaatitti jijjiirtanii gara sochii akka dheengadda irreecha irratti waan ajaa'ibaa dalagan sanitti rigaa kasalaa suni yeroon teessan geette ijoollee rigaa kasalaa Oromiyaa hunda jechuudha. Har'a gizeen teessan geette rigaa kasalaa yeroon teessan geette bakka hiriirri kun hiriira Abiy Ahmed kokkee qabu kallattii hundaan. Tigraay Finfinnee akkan seenne yoo ka barbaadan taate tana qofa. Yoo saniin alatti ani kana caalaa waan isinii godhu hin qabu Oromoo. Dhugaa jirtu isinitti hima. Kana caalaa wanna takka waan isinii godhu takka illee hin qabu. Tigraay akka Finfinneen seenne harkuma keetirra jirti dubbiin. Harka keetirra ka jiru maa inni marroodha. Marroo asmaraa dhayxee hin barbaaddu. Woboo asmaraa dhayxee hin barbaaddu. Allaqe. Dhumate. Finfinnee keessatti gaafa irreechaa waan gootan san rabbiin isinii iyyee jira. Hiriira isaantu waame haala keessan mijjeeffadhaa shit. Iyyanii galuu qofa miti karaalleen cufamuu qaba. Marroon karaa cufaa jedhe bakka karaa cufaa. Gaafa kana waan dalaguun beeka jechuu kiyya inni. Argitee Oromoo tana qofa isinirraa barbaadan. Bakka saniin alatitti ofii keetii dadhabdee Tigraay hin kumati. Ilala seenaallee wallaalina Tigraay ifaajee meeqa ifaajee akka inni dhufellee hin beektan jiran. Barahaa keessatti tumaa turanii, bombiin tumaa turanii, matfiin tumaa turanii, waraanni siyaasaaf warqi seenee tumaa ture. Sammara keessaa baatee dhuftee bara. Isin ammoo Finfinnee maqofa Abiyyi kana fonqolchinee Finfinnee akka waraana bilisummaa Oromoo seenu karaa banuu fi diddan jechuu Oromoo. Karaa banuu jechuun maali? Abiyyi falmuu, Abiyyi mormuu nurraa akka ibaqqa gahee jira. Daawon beek karaa itti cuftanii akka kanaan dura uggura maalii jettan san akka karaa takkaan sochoone kanaan alatti waraanni adda bilisummaa Oromoo haala salphaan isin dhaqqaba haala salphaan Finfinnee seenama jechuu kiyya. Kanarra dalagaa aga addisuu araggaa alamuu simee awwaluu abdii taayyee danda'a. Warroota kana mana hidhaa galchinutti iman dhaabbanne baran itti fufuu qaba qabsoon oppodiyoo karaa qabnu malee inuman teen jabaadha. Xirixiriin dhaqina achin dhayin bilisummaan kee marroo bira jirti. Marroo jechuun ajajaa waliigalaa waraana adda bilisummaa Oromoo woboo waan ta'eef isa maqaa isinii kaasaan. Kanaaf uf hin gowwoomsina. Warri jawaariin aangoo itti kennuudhaan muudama jawaarii kennuuf uf miskiina gootus sanin gowwoomatin Tigraay dhufte taanaan jawaari illee aangoo hiituun argatu. Tigraay aangoo fi jiitti qabsoofte Abiyyi jiisite muudamni jarri jawaarii kennitu takka illee hin jiru. Gowwaan tokko akkasitti yaada. Hin jiru sun. Sun hin jiru Habibi. Wallaahi uf hin gowwoomsina. Tigraay dhuftee aangoo ufii isiiti Abiyyi jiisitee geessitee jawaarii dhidhaafaftee aangoo itti kenniti. Allahu akbar. Hin jiru sun. Sun hin jiru. Osoo Oromoo isin akka gootanii jawaar aangoo argachuu danda'a. Qeerroon Oromoo waraana adda bilisummaa Oromoo waliin taatanii itti shidditanii Abiyyi kan osoo kuffistanii silaa carraa jawaar aangoo argachuun qaba ture. Yoo Tigraay Abiyyi Ahmed dhufee cabse numaan yaadamu malee jawaar aangoo argachuun kijiba sitti hin fakkaatiin dhugaan qulqulluun tana na caala jawaar hin jaalattu. Jawaar ammoo siyaasa wallaalaa beekumsa cimaa qaba. Sammootummaan Itoophiyaatti fayyadamuu hin dandeenye. Waliigalatti Tigraay Abiyyi Ahmed jiisitee jawaarii aangoo kenniti warri jettu. Wallaahi lazim mataan kee normaalii miti. Hin jiru sun. Taasumallee abadan jawaar aangoo argachuu ka danda'u tokko qeerroof qarree lama waraana adda bilisummaa Oromoo hinjifannoodhaan Abiyyi yoo karaa kaase qofa. Abba dubbiin isinitti himuu dhugaa qulqulluu yoo waraanni adda bilisummaa Oromoo Finfinnee dhuunfatee Abiyyi Ahmed hafarsee oppodiyoo hafarsee aangoo fudhate qeerroon Oromoo fudhatte gaafa san jawaar gabbaastanii akka Oromootitti ajajoota waraana adda bilisummaa Oromoo waliigalaa marii godhanii kaayuu danda'an. Bakka fedhanitti hamuudanii saniin alatti Tigraay ta'uu fi aangoo qabattee geessiteetuma yoo barbaachisaa ta'e hidharraa hiiti. Jawaararras taanaan jara sinuma morma hidhamatti ol deebiftii jechuudha. Dhumate dhugaan jirtu tana qulluc nuti warra siyaasaati. Kijiba takka achi hin asin dha'u ilaalaal. Tigraay akkam gooti yoo Abiyyi kuffiste dhuftee aangoo qabatti jalqaba. Yoo isin waraana adda bilisummaa Oromooti karaa bantan carraan suni jara jalaallee hin kufa. Maaliif? Oromiyaa dhuunfanne taanaan Oromiyaa seenuun jaraa hin ulfaata. Yoo Oromoo waraana adda bilisummaa Oromooti tumsu baatee akkuma amma jirtan kanatti itti lashettan waan biraa dhaga'uudhaaf deeme. Tigraay yoo dhufe hoo aangoo eenyuu kenna ofii isaatii qabata. Achi booda woboo akkuma kaleessa waliigaltee san akkasumatti tursiisa. Yeroodhaaf jechuudha. Kuni bar siyaasaa beeki. Achi booda maal godhu? Jawaariin dabalatee baqqalaa garbaa hidhamtoota siyaasaa hunda isaanii gadi yaasu. Jijjiiramaan hun jedhan amma. Gadi yaasanii geessanii maal godhan? Jawaar faan beeytanii miree qabsaa'ota Oromooti. Lafa Oromoo akkanan godhaa. Dachi Oromoon saaminaa. Oromoon hidhinaa.
Oromoo akkasiin godhina gaafa kana Jawaariin faa hidhamatti ol dachaasan. Mumkin ajjeesuu danda'u. Siyaasa jechuun isa kana. Agartee Tigraay lakki Maqalee kaatee taaggaltee Finfinnee seentee kootu gadi bahi Jawaarati muummee ministeeraa ta'e. Hin jiru sun. Hin jiru sun wallaahi billaahi hin jiru sun. Abadan. Abadan. Dabratsiyoon dabarseen kennu waango. Kanaafuyyuu falli jiru maali? Woboo tumsuu qeerroof qarreen Oromoo hidhamtoota siyaasaa ofii woboo waliin ta'uudhaan hidhaa hiikkachuu qabu. Ummata keenya ummata walloo. Yaa ummata jaalatama. Yaa saba kabajama. Yaa ummata qashti. Ummata kiyya ummata walloo. Ijoollee dheengadda hidhamte. Mucaa Saaliyaa Saamii waliin faa sirbe san. Mucaa Qaalii san. Aliyyiin. Hundi isaanii hiikamanii jiran. Dasis walloo. Walloo biyya dhiiraa. Walloo biyya gootaa. Maanuma sii ta'uu dhabe bar. Sifaarsuudhaaf. Waan jedhee sifaarsuun dhabe. Wallaahi ummata keenya ummata walloo. Osoo Oromoo marti akka keessan ta'e Baqqalaan hidhaan ciisu ture. Jawaar hidhaan ciisu. Hamzaan hidhaan ciisu. Silaa marti isaanii woboo ta'anii waraana adda bilisummaa Oromoo ta'anii silaa qaata jara kana hiikan. Isinii galtee dubbiin amma warra Jawaar muummicha ministeeraa godhuu yaaddan. Hayxi jirtu tana. Tigraay yoo dhufe aangoo isaa hin dhuunfata achi booda maaltu ta'a? Jawaariin hiika. Sanirraa noo soba jedhanii akkuma Abiyyi kana waggaa takka lama turaniit achi booda maal ta'a? Jijjiirama kana hoo Jawaariin mormaa jarri akkasitti deemuun barbaadanii jawwee nu mormiin kana caalaa nurraa dhaabadhu dhaabachuu yoo baate hoo yaa hidhuu yaa ajjeesuu. Hin bilisoomne ka. Bar hin bilisoomne bar. Tigraay aangoo qabachuun Oromoon hin bilisoomne bar. Marroon kan isin bilisoomsa isiniin jedhu isintu ditaa jira Oromoo. An dhugama isinitti hima. Ani kijiba birriidhaaf hin dalagu. Marroon isin bilisoomsa isiniin jedhu. Lakkiin nun bilisoomsituu nu bilisummaan barbaannu yoo fedhe Abiyyiin nu ergatu. Yoo fedhe Amaarri qeerroo kallacha dhayeenii ajjeefnaa jedhu. Yoo Tigreen dhufte Tigreen nu ergattu. Dhugaan bilisummaa barbaacha jirtanii Oromoo isin. Kanaafi har'a mulluc qulluc ka jedhe isinitti hime. Nama baay'eetu Jawaariin muummicha ministeeraa godhuuf ta'aa jirtan isinillee qurxii garaan isin haa beeku. Jawaariin muummicha ministeeraa ka godhu anaaf si. Ana si marroo bakka. Waraana adda bilisummaa Oromoo qofa. Jawaar siyaasa fedhe haa danda'u. Dubbiin amma dubbii siyaasaatii miti. Ummanni kuni ka gara aangoo deemaa jiru qawweeni. Wanni amma rakkoo ta'e gara bara. Tigraay ka aangootti dhufaa jiru afaan qawweetiini malee akka Abiy Ahmed sanitti namni dabtara harka kaayaa jiru hin jiru jedhan. Isinii galaa marroonis akkasumatti qabsoo isaa dhiibee ilma Oromooti. Oromoodhaaf dalaga. Jawaaris Oromoo waan jaalataa waan beekuuf siyaasa isaatitti yoo amane waraanni adda bilisummaa Oromoo Jawaar kaa'uu danda'a. Saniin gara kaanitti Jawaar Muhammadis mana hidhaa jira. Hidhaa baasuudhaaf carraa nuu kennee nu eeggachaa jira. Kaleessa ammoo isinii dalage. Isinii hojjate. Wayyaanee kuffise. Abiyyi yoo aangootti dhufe dirgim godhee isa hidhatti galche. Akkam gootan duuba. Amma bara walxaxee bara. Akkana walxaxee bara dubbii. Kanaafi akkana sillaaliin Tigraay nuu tumsite. Tigraay akkamitti nuu tumsite? Waraana Abiy Ahmed birkitkit gootee caccabsuun Tigraay nuu tumsuudha. Tokko kana kasitti himuun. Yoo nuti qalbii qabaanne hoo marroo waliin ta'uudhaan cilaqat Finfinnee allaqe. Oromoodhaa mire irra dhangalaan akkuma jennu san irra dhangalaanee Finfinnee qabachuu qofa. Gaafa sanoo Tigraay wayitu Oromiyaan seentu allaqe. Dachii ofii irratti naannoo isiitti fataa zanaa. Akka Itoophiyaatitti muudama argattee biyya ofii tajaajilu hin argatti. Saniin gara kaanitti nam tokko Oromiyaa irratti ilma Oromoo takka ajajuu hin danda'u. Tana barbaacha soqaa jirra nuti. Kanaaf marroo deeggarra. Kanaaf marroo tumsina. Jawaar har'a anaaf si eeggachuu jira. Qabsaa yaa jabaadhaa yookaan asumatti hafna isiniin hin jenne Oromoo hin dagattanii. Jawaar Muhammad yoo isin jabaattan hin baana yookaan asitti hafna hin jenne. Kanaafuu jabaachuu dhaqa woboo waliin. Mataa dubbii isin haasa'eerra. Haasaa kana seenaaf kaayadha. Tigraay wayituu bilisa isin hin baaftu. Wallaahi of hin gowwomsin nuti Tigraay bilisa nuu baafti jennee deeggaraan jirru. Waraana Abiy Ahmed 2,000 yoo itti hiriirse 2,000 marrootti hiriirsuun jaratti hiriira achumatti calaqatta. Ilaalaal waan nuti Tigraay deeggaraa jirruuf agartanii. Waraana 3,000 kasilaa marrootti hiriirsu Tigraay itti hiriirsa. Laalime waraanni nurraa qoodame jechuu warra. Parsantii walakkaa waraana adda adda qoodame. Kanaaf Tigraayin walitti findifannee waan barbaannu san argannaafi malee Tigraay bilisa nu baasa ka jettu gowwaadha nuti wanni Tigraayin tumsinuuf sababuma kana qofa. Har'a waraana Abiy Ahmed meeqatu dhume? Diroonii meeqatu kasilaa marroo bu'oo dhaqee Tigraay bu'aa jira. Jarri gaafa jalqabaa maal godhu edan beeytanii?
Tigraay tana butuchanii lulluuqatanii achi booda marroo diroonii fi taankii fi baankii isaaniitiin machal godhuudhaafi bar. Kaayoo Abiy Ahmed bar kun hin taane harkaa fashalaa'e. Tigraay sinjifachuu hin dandeenye marroo sinjifachuu hin dandeenye. Wallahi dhugaan jirtu tana Oromoo. Nuti Tigraay wanni tumsinuuf waraana 10,000 Abiy Ahmed qabaate laal. Waraana 10,000 kana keessaa 7,000 yookaan 8,000 yookaan 7,000 Tigraay irratti bobbaase waraana 3,000 waraana adda bilisummaa Oromoo irratti bobbaase laal. Osoo 10,000 sammarrootti achi qajeelche hoo. Argitee dhiira waa yaaddu sammuun keenya kana madaaleeti Tigraay jenna malee bilisummaa nuuf iddii aangotti nu deebisti attee faaraa nu hinde. Hayyaasaan dhugaa yoo akkana isinii hin fudhattanii gurmuu walii taane waraana Abiy Ahmed baraaxessaa jirra nuti. Baraaxee jira osoo takkatti waraanni marti fuula gargalfatee waraanuma ijoollee mateen irratti duule xayyaaraalleen taankiilleen matfiilleen gara Tigraay irraa lolli kamuu jiraachuu baate osoo marroomaa wobuma tumani silaa miidhaa guddaa nurraan ga'uu danda'u. Kanaafi har'a humni Abiy Ahmed dadhabee bututee jedhe Tigraay wanni nu tumsineef tanaafi malee aangoon nu fiddi akkasiin jettanii sammuun keessan garaagaratti yaadu. Sammuun keessan takkatti yoo arge Abiyyiidhaan isin dura akka mul'atu. Abiyyi malee argitan isin. Bitatti yaaluu mirgatti yaaluu maaliif jarri kun jara kana deeggaruu bu'aan isaan kanaa maali warra jedhu asabuu hin dandeessa waan akkana. Kanaafi akkasitti asabuudhaaf yoo ganama buna aananii dhuudan qofa. Ijoollee bilchiginnaa dhageettanii isin koomantii qabadhaa koottaa bakka. Quba kana qabadhaa quba kana rabbi isinii kennee mire quba kanan qabduumi kanallee hin qabdu waa barreessuu kiti koomantii barreessi sammuun teessan biran tartu. Sammuun teessan san hin caaltu. Nagatti tanuma isinii jedha ummanni keenya ummanni walloo abdiin muratina injifannoon keessanii dachii teessanirra jirtan haga fedhan isinitti haa tokkosan waan barbaaddan argachuuf deemtu xiiqeffadhaa dachii keessan kabilisoonfattan eeggadha waraana adda bilisummaa Oromoo waliin ta'uudhaan warri haftanis seeraan leenjii fudhadhaa dachii teessanirra bilisummaa keessan ka dhugaa isinii ta'u jabaadha. Oromoon kutaa biraa isinirraa laalee haa dammaqu yookaan kottaa isiniyyuu Oromiyaa hundaayyuu fudhadha. Kottaa fudhaa ummanni walloo fudhaa teessanii dachiin isin Oromoodhaa miti kottaa fudhadha. Maaliif gizee mara yookaan Amaarri nuttare yookaan Tigree nuttartimaa kottaatii Oromiyaa mara bilisa baasaa fudhaa ummanni walloo bakka dhiira kaajin. Oromoo mara waamna kuudha addisuu gurra qaqqaba kuun taayyee gurra qaqqaba lakkaa jarana taayyeen isin hin baasu addisuun isin hin baasu sun isin hin baasu ummanni walloo fudhadhaa Oromiyaa maraayyuu kotta bilisa nu baasaa isin ummaanu kanaafi woboo jalatti hiriira marroo jalatti hiriira dhugaan jiru tana yoo kana fudhachuu diddan Tigraay kijiba akkasii dhiisa abadan wallaahi billaahi mazzanaa ijoolleen amma warri amma nalaalaa jirtan warri nalaalaa turtan Tigraay waan isiin taate yaadadha haga isiin miidhamte yaadadha kanaafi xaartee Finfinnee seentee nama isin jaalatan aangoo itti kenniti yaadinaasa. Ka amma jarri siyaasaa fi Finfinnee galuun barbaannu yookaan ammoo aangoo hin barbaannu kanaan dura jechaa turan sun dhugaa isinii fakkaate san humna jabeeffachuuf godhaa turan. Gaafa humna jabeeffatanii waa mara argatanii jedhan addunyaallee akkuma isin agartan kana duuba jirti Awurooppaa duuba jira Ameerikaa duuba jira inumaa yaadan aangoo namatti kennu. Kanaaf akka aangoo isaan hin fudhanneef ijoollee Warqituu, ijoollee Wallaggaa, ijoollee Arsii, ijoollee Baalee, ijoollee Gujii, ijoollee Booranaa, ijoollee Jimmaa kutaa hunda keessaa ka'aa marroo tumsa hinjifannoo cululuqaa galmeessine Finfinneef Oromiyaa ta'e narraffataa zanaa jennee jiraannaa. Ergaan kiyya kana waan bareedduu isinii dubbadhee galatoomaa nagaan isiniin ja'a ergaa jajjabduudha. Hiriira amma Abiyyiin olii ga'oofu kana kaa rigaa kasalaa warri jedhu qophaaya. Hiriira rigaa kasalaa jettanii qofu osoo hin taane karaa shit qeerroo kanaan isin beeyna marroo waamicha isinii dabarsee hojittii kaa ofii isiitii isin waamte bilchiginnaan lubbuun keessaa bahuudhaaf deemtu karaa natti cufaa isiniin jette karaa itti cufa marroon likkii haa galchu tana isiniin ja'a Oromiyaa nam tokkooyyuu irratti abbaa ta'uu hin danda'u nuti woboo qabna waraana adda bilisummaa Oromoo qabna ni bilisoomna ni hinjifanna injifannoodhaan goolamna fayyaanaa ta'a Tigraay dachii isii yoo qabattee jette yoo nuti jabaannee akka Oromootitti Abiyyi karaa qabneetiin waraana adda bilisummaa Oromoo dhufee Finfinnee achi bira itartee nu waliin rakkoo keessa galuun barbaaddu waan ta'eef kanaaf dursa kanarratti dalaguu nu barbaachisaa Tigraay dhufte bicha maa haasoftan isin maaliif waraana adda bilisummaa Oromoo jalatti ni hiriirre kanuma dhugaan jirtu tana isiniin ja'a fayyaanaa ta'a wala garraa sa'aatii booda hin dhufaa
sagantaa qaba waan ta'eef booddeen hordofa marii bal'aa qabna.